wanta hojjettu irratti abdiin kutatin yoomiyyuu. Gaa'elli kee diigamuu danda'a. Maatii keetiin wal dhabuu dandeessaa, walii galuu dhiisuu dandeessaa. Hojii amma hojjechaa jirtu si kasaarsuu danda'a. Qaama miidhamuu dandeessaa. Qaamni kee irrachuu danda'a. Fayyaa dhabde ta'a. Namoonni ati abdatte si ganuu danda'u ta'a. Sammuun kee miidhamuu danda'a. Even spiritually yookaaniif hafuuran karaa hafuuratiin hubamuu dandeessa ta'a. Karaa amantaa keetiin dadhabuu dandeessa ta'a. Waan baay'eetu jira. Abjuu kee galmaan ga'uuf daandii baay'ee deemuu dandeessa. Daandii baay'ee deemuu dandeessa. Kanaaf daandii sanarra deemuudhaaf yeroo hunda duubatti deebi'uu osoo hin taane gara fuulduraatti dhiibuudha. Ammas gara fuulduraatti dhiibi. Wanta siin hojjetamutu jira waan ta'eef. Kun hunduu qormaanni kun hunduu sirra ga'uu danda'a jireenya kee keessatti. Kanaaf gonkumaa abdiin kutatin. Gonkumaa abdii kutachuu hin qabdu. Hin ariifatin. Waan xiqqoodhaan gatii kee hin xiqqeessin. Duubatti hin deebi'in. Abjuu guddaa qabdaa. Abjuu kee galmaan ga'uudhaaf wanta ta'uu qabdu ta'uun aarsaa kanfaluu qabdu hunda kanfaluun abjuu kee milkeessi. Yoomiyyuu duubatti hin deebiin. Namoota biraan dhaggeeffatin. Abjuun keessuma keessa jira. Kennaan Rabbiin sii kenne, kennaan uumaan kee sii kenne si keessa jira waan ta'eef itti fayyadamuu qabda, of dhaggeeffachuu qabda, keessa keetii burkisiistee baasuu qabda. Isaan booda furmaata rakkina keetii sumatu fide waan ta'eef furmaata si bira jira. Furmaata namoota bira deemtee hin barbaadin. Furmaanni suma bira jira. Furmaata ofiif ta'e. Of barbaade of argadhu.